Sammuun kee akka iddoo biqiltuuti. Wanta itti facaaftuu fi dhaabdu ni guddata. Yoo wanta faallaa yaaduu fi shakkuu baay'istu, wanta sodaachisan ofitti argista. Garuu ogummaa fi obsa yoo qabaatte milkaa'ina ni haammatta. Jal'isuu yeroo hunda dadhabbii miti. Yeroo tokko tokko jal'isuun sagalee guddaa kutaa galma keessa jirudha. Yoom akka dubbachuu qabduu fi yoom jal'isuu akka qabdu beekuun garaagarummaa ogummaa fi gowwummaa jidduu jirudha. Lolli ati taasiftu hundi albee yookaan wanti lolaa kee hin barbaadu. Lola tokko tokko itti dhiisanii adeemuun mo'atta. Lola kee irratti qabsoo kee ogummaadhaan filadhu. Sababni waraana dogongoraa irratti anniisaa kee qisaasessuun lola sirrii ta'eef ittisa yookaan of eeggannoo malee si hambisa. Yeroo mallaqa hundaa caala gatii guddaa qabudha. Erga baasii ta'ee booda gonkumaa deebi'ee argamuu hin danda'u. Yeroo kan kee wantoota si daaksanii si jigsan irratti qisaasessuuf wantoota si ijaaran irratti investi godhi. Gowwaan haaloo ba'uuf hirriba dhaba. Garuu namni ogummaa qabu yookaan qaruutiin guddinaaf hirriba dhaba. Yeroo haaloo qabachuu dhiistee gadi lakkistu ofii keetii bilisa of baasta malee isa sitti balleessu yookaan si miidhee miti. Sammuu yookaan beekumsi dhugaa waan hundaa beekuu osoo hin taane gonkumaa akka hin beekne hubachuudha. Amma baay'iftee barataa adeemtutti amma akka waa hin beekne hubatta. Namoonni wanta ati jette dagachuu danda'u. Garuu jechi kee hagamee fi maaltu itti dhagahame gochuu kee yoomiyyuu hin dagatan. Gaarummaa fi kabajni jechoota ati dubbattu ogummaa kamiyyuu caala dhiibbaa yeroo dheeraa ni qabaata. Kufaatiin faallaa milkaa'inaa miti. Qaama imala gara milkaa'inaatti godhamudha. Dogongorri hundi barumsa si barsiisa. Duubatti deebi'uunis kan duraa caala cimtee akka deebi'u si qopheessa. Qabeenya hangam akka qabduun hin madaalamu. Garuu hammam xiqqaa akka si barbaachisuun madaalama. Sooressi onnee duubaa qabu hiyyeessa sammuu nagaa qabu caala hiyyeessa. Gammachuun waa hin qabne ari'uu keessatti hin argamu. Wanta hojjette san dinqisiifachuu keessatti argama. Icciitiin gammachuun bareedummaa waan amma keessa jirtu hubachuudha. Yeroo hundaa gorsoonni kana fakkaatanii fi kan hamilsitu turan akkasii qaqqabuu kan barbaaddu ta'e chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'e.